السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد مبارك ودو gammachiisa ustaazotaa fi markazoota giddu galaa piimoo fi kallattii aappii zuumiin adeemsa baruu fi barsiisuu gaggeessaa jirtan maraaf galgala raantanaa jechuunis ayyaamut tashriiq lammaffaa iida sadaffaa guyyaa salaasaa ollee galgaluma kana akka sa'aatii Itoophiyaa galgala keessaa zaatii lama akka sa'aatii Saawudiitti zaa saddeetitti sagantaa du'aa'ii guddoo ulamaa'ota ustaazota sheekotaa fi du'aatota keenya kanneen sirna hajjii gaggeessuuf gara biyya kabajamtuu sanitti imalanii sirna hajjii gaggeessaa jiran affeerrannee karaa giddu galaa piimootiin yadda qopheessinee jirra. Marri ustaazotaa fi markazoonni ergaantun bira geesse martinuu barattoota keessan qabatanii sa'aatii jaame kanarratti du'aa tana akka amiin jettan akka irratti hirmaattan isin gaafanna. Markazotaa fi ustaazota qofa osoo hin taane namoonni ergaantun bira geesse martinuu markaza sheekonni keenya lamaan Jamaaleeniin yookaan kaanis Sheek Jamaal Aliyyii fi Sheek Jamaal Haajii irratti barsiisaa jiran irratti dhufne achirratti akka walgarru du'aayii hujjaajota keenyaatis akka achirra dhufne aamiin jennu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna.